Ashamaa harka fuuni baga nagaan gara Oro Beauty Tube dhuftan. Oro Beauty Tube hariyoo taatan subscribe, like fi share gochuun dagatina. Oro Beauty Tube wantoota uumamaan naannoo keenyatti argamanitti fayyadamuudhaan akkamitti fayyaa fi miidhagina qaama keenya akka eeggan odeeffannoo guutuu ta'e isin biraan gaha. Tole hordoftoota koo akkamitti cuunfaan aannan muuzaa fi burtukaan akkasumas ocholoonii yookaan lawziidha qaama keenya utubuu irratti yookaan ammoo guddisuu irratti nu tajaajila. Mee jalqaba irratti aannan haa ilaallu. Aannan madda viitaaminootaa fi mineraalota adda addaati. Innis fayyummaa fi miidhagina qaama keenyaatiif kan barbaachisudha. Mee muuzni hoo? Muuzni kuduraa ilma namaaf barbaachisan keessaa isa tokko. Muuziin albuudaa fi viitaaminoota ilma namaaf barbaachisan of keessaa qaba. Anniisaan qaama keenyaa akka nuuf dabalu waan taasisan keessaa tokko muuziidha. Itti aansuudhaan burtukaan. Burtukaan gosa asiidii citrus acid kan of keessaa qabu. Burtukaanni viitaamin C'dhaan kan badhaadhee fi akkasumas nyaanni keenya akka garaachi keenya keessatti nuuf bullaa'u taasisa jechuudha. Inni dhumaa looziidha. Loozii yookaan ocholoonii. Ocholooniin qaamni keenya akka dabalu nu tajaajila. Akkasumas dandeettii waa yaadachuu keenya akka nuuf dabalu nu tajaajila. Dhumarratti mee kuduraalee kanneen fayyadamnee akkamitti juusii hojjannee dhuguu akka dandeenyu ilaalla. Nu wajjin tura.